بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برنوتا وهي تجويدا كتاب عدالة المستفيد سنرى ما تدري وهي مخارج الكمنة الرئيدة سنرى مخرج عما في عما شنن إلى الليتر مخرج عما شنن إلى الليتر عما شنن كان جنة جوفي لسانة حلقي في خيشوما في jennee turre sanarraa bakka 17 qaban kutaa 17 irraa bahanuu qaban jennee dubbannee turre. Sanarraa 17 irraa qubeelee tokko tokkoon 17 sanaa lakkaa'uu deefna amma. Su'aal gaafii mal makhrajul awwal makhrajni inni duraa maali wakam harfan yakhruju minhu qubee meeqatu immoo irraa baha makhraja isa duraarraa. Warra leenjii qubee qaroo jirtan qixa sirriitti hordofa akka isinii laafatuuf carraa bareedaa qabdan walirra bu'ee jira waan ta'eef. Makhrajni 17 keessaa inni duraa maal inni wakam harfan yakhruju minhu qubee meeqatu makhraja sanarraa baha. Jawaab al-makhrajul awwal makhrajni baatiin huruufaa inni jalqabaadha al-jawfu keessa jawfiidha. Jawfii. Jawfiin bakka lamatti ilaallee turredha. Jawfii halqiitii fi jawfii lisaanaati. Jawfii kan kokkee keenyaatii fi kan arraba oliiti. Jawfiin har'a jechuu asitti jechuu jiru kun jawfii halqii osoo hin taane jawfii lisaanaati. Aljawfu keessa wayakhruju minhu keessa afaanii jawfii famii jechuu. Jawfii afamii kana keessa afaanii keessaanii salaasatu ahruf qubee sadii. Hawaa afaanii kana keessa qubee sadiitu baha. Hawaa keessaa jechuudha. Makhraja hin qabu. Kanaafuu warra makhrajni isaanii muqaddarii kan guyyaa keessa bootaan godhamee fi isaan sadeen kan. Al-alif alifa sukuuna wal waawu akkasuma waawii fi wal yaa'u yaa'i as-saakinaat sukuuna ta'an isaan sadeenuu. Yaa'i sukuun waawi sukuun akkuma waliigalaatti huruufni maddii sadeen sarraa bahan makhrajni isaaniidha muqaddar keessa afaanii hawaa afaanii kana keessaa bahanii makhrajni inni duraa jawfii. Jawfii keessaa makhraja qubee meeqa arganne qubee sadii jechuudha. Su'aal gaafii lammaffaa mal makhraju saanii baatiin huruufaa inni lammaffaa maal inni wakam harfan yakhruju min qubee meeqatu immoo achirraa bahuu danda'a. Qubee meeqatu achirraa baha. Jawaab al-makhraju saanii makhrajni lammaffaan aqsa al-halqii fagoo laagaati. Fagoo laagaati. Yaani abcadahu achi irra fagoo isaa jechuu gara qomaatti gad dhihaate. Wayakhruju minhu isarraa ni bahaa harfaani qubee lamatu achirraa bahaa. وهما الهمزة والهاء إسان لمن همزة في هاء دا جتشو. وهما الهمزة والهاء همزة في هاء دا جتشو. إسرى فقو لاغا إرى جتشو. فقو لاغا إرى كمبه همزة في هاء دا جتشو. همزة في هاء إسرى با فقو haa irraa baha jechuudha. Amma makhrajni lammaffaan maal jedhe? Aqsal halqi fagoo laagaati. Fagoo laagaarraa eenyu bahaa? Hamzaa fi haatu achirraa bahaa jechuudha. Su'aal gaafii mal makhraju saalisu makhrajni inni sadaffaa maal inni wakam harfan qubee meeqatu yakhruju minhu isarraa baha makhraja lammaffaarraa. Amma makhraja tokkoffaa lammaffaa kan jennu kuni jawaab deebisa. Al-makhraju thalith makhrajni sadaffaan wasata al-halqi walakkaa laagaarraayi. Wayakhruju minhu walakkaa laagaarraani bahaa harfaan qubee lamatu baha. Wahuma isaan lameen al-ayn aynii fi wal-haa'u haa
المهملتان كان تقان قمن لمين إسان توجه به عيني فيها ولكا لا غرا بهجتو أي أولو سؤال ما المخرج الرابع مخرج أرفان ومالي وكم حرفا يخرج منه وبميكة سرابة جواب المخرج الرابع مخرجني أرففا أدنى الحلق إيهو لاغاتي يعني أقربه أصله إسا مما يلي الفم وان أفانتي آنرة وان أفانتي آنرة ويخرج منه إسراني به حرفان قبيل ما وهما الغين والخاء غيني في خاء إلى إسان لمن المعجمتان كان قبتي يوكا تقع قبل لميني جيجو أما كانوا راونا لكن شوفون فان إسا مخرج ميكا إلى مخرج عامة لما في خاصة سادي جيجو عامة لمن مخرج جوفيدhaa fi halqiidha kan barannu jawfiidhaa fi halqiidha jawfii keessaa qubee sadiitu baha maddii sadii ammoo halqiin fagoo laagaa fagoo halqiitii fi walakkaa isaatii fi as dhihoo isaa makraja jawfii halqii makraja sadiitu baha qubee meeqatu irraa baha jennare qubee jahatu irraa baha jechuudha. Kanaafuu hanganuma bilcheessitan sirriitti وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين